Guyyaan har'aa guyyaa gammachuu biqiltuuti. Biqiltuu sapiraayisii gochuufin qophaa'ee jira jechuudha. Har'aa biqiltuun isin jaalattan sapiraayisii ta'uuf deemti. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf yeroo darbee baay'ee walitti mummufannee wantoota garaagaraatu ture. Har'a immoo sapiraayisii addaa tokko qopheessuufin dhufeen jira jechuudha. Amma isheen na bukkeen jirtu ala jirti. Qubumayyuu hin qabdu. Ani waanan ittiin sapiraayizii ishii godhu qopheeffadhee kaameeraa koo kaawwadhee shaarbiillee yeroo sapiraayizii nama godhan jechuudha. Ifaan ifatti namatti hin kennan mitiire ija nama hidhaniitu waan qopheeffatan sana namatti kennu waan ta'eef amma shaarbiillee ijaan kanan hidhu qopheeffadhee jira. Eessayyuu dhaqna amma nawwaamaa sapiraayizii waan ittiin sapiraayizii ishii godhu inni mu'ammaa maaliif yoo jettanii banteetuma isin agarsiistu oguma isheetiif jechuudha. Laafuma waan kanaadha. Amma ashagamee jira. Kanaafuu eessayyuu dhaqna amma kaameeraa dhosseeni qophaa'ee ishii waamaa. Sapiraayisii kanatti akka gammaddu immoo abdiin qabaa. Isinis akka gammaddan abdiin qabaa. Egaa viidiyoo kana laayikii gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Amma haala kaameeraa kiyyaa mijeeffadheeni diingatuma ishii waamaa. Turtiin keessan wajjin. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma qophaa'ee nawwaama biqiltuu koottumee asiin koottumee as taa'e maal sitti fakkaate har'aa sapiraayisii ajaa'ibaa wayii siif qopheessee jira kennaa jechuudha. Kennaa ajaa'ibaa wayii siif qopheessee jira. Kennaa sana immoo sii kennuudhaafi asiqi gara kootti ija kee xiqqoo ishii siidhee sana booda kennaa sana sii kennaa. Kennaan sii qopheesse kun maal akka ta'e banteet ilaalta. Yookiin ija siidhuu si yoon baadhee kennaadhumaan akkanatti sii kenne kana oofu. Kennaa kana dafi baniiti maal akka ta'e walumaan haa daawwannu daawwattoota keenya kaameera nuuf sirreessaa qo'e. Egaa kennaan kun maal akka ta'e dafii dhiikiti. Qaamileedhas madhaas hin daawwattoonni bani kennaan kun maal akka ta'e. Kennaan kun maal akka ta'e kun akkanatti daawwattootatti agarsiisi kaa. Akkami kennaa kana jaalattee? Sirriitti jaaladhe. Waaw. Kennaa sirriitti jaalattee? Mee kennaan kuni egaa kennaa ajaa'ibaati qamisiidha jechuudha. Sirriitti kaameeraa keessatti in mul'ata jedhee yaada. Qamisii guutuudha. Mee kennaa kana kaawwatteetti isin agarsiisti jechuudha. Fuulli ishiillee gammaddee kennaa kanatti baay'ee gammaddee kennaatti. Fuulli ishii baay'ee calaqqiseera. Kennaa kana argachuu ishiitti baay'ee gammadde fakkaata. Mee egaa kennaa kana kaawwattee isin agarsiistu. Eessayyuu dhaqna nu wajjin tura. Baay'ee galatoomii waaqayyo isaa eebbisuu. Ameen. Waan isaa eebbisuu. Ameen. Rakkoon jiru. Amma keewwatteeti daawwattoota keenyatti agarsiista. Ka'iitii achitti keewwadhamas daawwattoota keenyatti agarsiista. Kanumarraan keewwadhu. Egaa daawwattoota keenya akkuma argitanii keewwachaa jirti. Dhugaa dubbachuudhaaf kunoo keewwachaa jirti. Maal akka fakkaatu argaatii jirtu kennaa ajaa'ibaati. Qamisiidha jechuudha. Duubatti hidhatamanni duubatti deebistee hidhatta. Kunoo argitanii kennaa ajaa'ibaati. Kaameeraa fuuldurumaa waraabaa jirra. Isa duubatti booda sirreeffattee hidhatta. Kunoo kana fakkaata kennaan ishii jechuudha. Naanna'itiitti agarsiisi daawwattootatti. Yaa isa kana sirreessitee kana keessa booda kana keessa galchitee dhiita jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii baay'ee irraa bareeda dhugaa dubbachuudhaaf. Qamisii ajaa'ibaati. Kunoo kanattis naanna'ii. Yaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kana fakkaata dhaabbii ishii isinitti agarsiise. Kunoo qamisichi kanarraa fakkaata.
daawwattoota jaalattee kalarii isaa Sanan jaalladhee waaqayyo isaa eebbisuu eegamallee Ameen. kalariin isaallee baay'ee natti tolee. baay'ee fataa sirraa jedhee jira. Kaameraa keessattis baay'ee kalarii kee wajjin qamisiin kun baay'ee namatti tola. Anis qamisii kana itti yaadetan jechuudha. Kalarii isaa waan hundumaa itti yaadetanii sapiraayisii gochuudhaa bite jechuudha. Garuu tilmaamanii yoo itti gabaabbate xiqqoo ishiin dheerina waan qabduuf tilmaama yoo itti gabaabbate qamisii kana nan qayyaraaf kan hin jedhu yaadini bitee garuu waanuma itti gabaabbate hin qabu. Harkisaallee kun kana fakkaata. Kalariin isaallee baay'ee namatti tola. Gurraachas miti diimas miti. Bifa ishii wajjin immoo baay'ee tokko namatti tolaan isiniin jedha. Sapiraayisiin har'a biqiltuudhaaf qabnu kana fakkaata. Ishiinillee baay'ee gammaddeetti. Isiniin jedha. Viidiyoo keenya laayikii godhaa. Nagaa waaqayyo wajjin haa ta'u. Nagaa